Hello. الو. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yusa Kamalo dami. ايه. Mabruk gaba garab bisi gammachise. هاي مبروكي مالك القدية. Sila khagoda ni ramfata jani khagoda meni ramfatu. Wangu ya dalatitin delegasi raner kite makina kheshesa nagote ni ramfatte. مال. Mal jechu daga. Ramfatte jirtamiyat. Sanifu mabrukin sinjechu dufega. Atis guya san surprise nagote. Anile narra ilmani surprise godu dufe. Akam jat. ايه. Hi mal. Indagenye. وانا انت بلني انت بدينك. مال جيتو. Mal jechu mal ga guya sa wango te ni ramfatte. مالين قولي. Mal wajigone na fet. An sille ambe khu makina khesa mal nagote. Ana madala gechu da dabetin jira. Mana araba. Mana gafa san nagashte ni beitami. الجمعة كله ليك كده. ويا كنا الجمعة كله. Amali furada ga gizesa wali dufne simbe khu nan betu gizesa wali dufne mal furada hariro jikam na wa furada. إنا لله وإنا إليه راجعون. معلومات كده. Bakaga. Amma balmatin sigoda. Yona didde ammo mana khenan beqa, mana khetis nan beqa, jarti tis nan beqa. إيه بالله عليك أبوتي كفا. نمني جال لان جو كفرو ومجرا. يتكلمنا وانا كنا أربعون كده. Lakke jireenya kiyya gurraachomsiteeti bultiiti jandiigin jetta. Ani yoo jireenya kiyya barakka baay'aan irra jiru kana gurraachomsite. Maal jechuudha? waan barbaadu dana pura waa dubbii tana asmaa waliin bultii jira jireenya keenya ini asma lafa ta'e afaan kee qabatu. Afaan kee qabaddu wallaahi fiidiyoo waraabeen an tiktookiin fayyadamaana beetaami. Fiidiyoo waraabeetiin si gadhiisuu taa'u qalsaman billaa nagadi laal mana kee dhufeetiin bultii teessoo kaas ati jireenya kiyya gurraachomsitee jireenya kee raan jiraattaati. Nama guddaa nama bira kabajaa qabu maqaanan beeknee maqaanan hayaata hin beekne waan kana barbaachisaa si godhaa asumatti dubbii tana lafa gala. Laa wallaahi asumatti lafa qaba. Itti yaadi jireenya kiyya balleessitee jireenya keetillee irra haanuman jiraanne itti yaadi siif irra wayyaadha. Maal ta'uu barbaada? Akkaan ta'uu fadu haa wal garsiifna. Hayyee nageetti wallaalla. Karra simmiyaawwatuu ni beekta bultii teetiif yaada. Akkanaa dhufee nageetti mee nama mataan hin dhukkubsini. Shurufkaan ilmoo teetitu mataan dhukkubsitee jirti. Ajaa'iba dhugaa waaqayyo jechuudha. Agartani waan taarikiiti kan ijoolleen keenya dhiiraa ijoollee shamarran keenya irratti illee hojjetan jechuudha. Gudii dhabar dhugaa waaqayyo jechuudha. Akkuma mucayyoon jettee biraankis gootu hammoo yaadafis gootu dhigaa wanti kun osuma niitii qaban osuma haadha manaa qaban osuma bultii isaanii qaban bultii biraa waan biraa keessa seenanii wanti biraa gaafa uumame san immoo akkasuma hin dhageenye jedhanii raawwatanii wal bu'aatu jechuudha. Mammadoon keenya dhugaa rabbii tan tabalaashee jechuudha dhugaa rabbii. Keessattuu mammadoo Saawudii kun tabalaashee inni illee jechuudha. Ijoollee Dubaayii tanneen tabalaashaa jira jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi ni habaatu jecha. Egaa ka har'a gudii Mammadoo Saawudii Arabiyaatti dhageessanii jirtanii viidiyoo kana dhugaa waaqayyo maaliif waan namni tokko waa irraa hin barata jedheetiif fide jechuudha. Anis immoo irratti dhaamsa ijoollee keenya shamarraniitiif qaba. Asumaan jechuudha. Akkasuma warra dhiiratiif illee nan qaba jechuudha. Hanga dhumaatti viidiyoo kiyya daawwadhaan afirraa kooti. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kee afaan waan ta'an sabskiraaybii gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo duratti dhageessan irratti obboleettiin keenya kun mucaa tokko gaafa tokko waliin deemtee raawwattee mana dalagaa geessee gaafa inni jedhu achitti waan hin taane irratti
raawwate jechuudha. Wanti kun waanuma dhugaati barree isheen amma akka biraankii goote malee wanti kun waanuma dhugaati jechuudha. Waanuma ishee irratti raawwate garuu of eeggannoo goote shamara takka takka of eeggannoo goote malee ijoollee keenya waanuma akkasiitti irra deemaa jira. Dhugaa soodii kana jechuudha. Mee ijoollee dhiiraa gaafadhaan ijoollee dhiiraa heduu gaafattanii waanuma akkasiitti irratti argama jechuudha ijoollee keenya irratti. እና ምጨየን ቱኒ ዋኑማ ወጅራው ወተኒ እቀደ ገረገልቴሞ አከ ፕራንክ ተሰጎቴ ጀቹዳ ሙጫን ኩኒ ሞሶ ኡመሜ ላቡልቲ ቀባ ጀቹዳ ገሩ አከ ሸቲ ነው ማምነ አከ ፕራንክ ትሪውዱ ብቺ ገሩ ወንቱ መራወታ ምጨየን ቱ ዋኑ መራወታ ሰንጎቴ ዋኑ ወጅራው ወተኒ አከ ፕራንክ ጎቴ ጀቹዳ ሆጂን ኬሰቱ ጆሌ ማማዶ ሰውዲ ጀቹዳ ሆጂን ኬሰ ኢሰከነ ጀቹዳ ኦሶ ሃዳ መና ቀብደኑ ከምብራት ክረቲ irratti deemtuu jechuudha. Ageessanii waan biraa hojjettu jechuudha. Maal cubbuu sodaattan ishii fakkeenyaaf ishii osoo tola siga akka carraa fi lama fuutee dandeessaa mi'atam lama biyya kana keessatti fuutee dandeessaa biyya ofii keessattuu lama fuudhuu sa'aatii kanatti baay'ee ulfaata jechuudha. Inna baay'ee akkasuma kaashii urfattiin gattaa. Maali sammuun keessan kun gizee tokko qafoo taa'ee qafuma kun homtuu keessan jirre taa'ee yeroo tokko ijoolleen dhiirallee akkamitti obbaruu dadhabdan. Ande keessattuu namni bultii ijaarratee qabu akkamitti niitii biraa deema. Akkamitti ishee bakka dalagaa nageessitee ati sawwaaqa waan taateef bakka dalagaa nageessii jettee ati immoo waan biraa irratti raawwatte jechuudha. Dhugaa kanarraa ijoollee shamarran keenya of eeggannoo godhaa wanta akkanaa kanarraa illee jechuudha. Jechuun ilmi namaa hunda gongorra ta'ullee wanti kun immoo of eeggannoo sin barbaachisa siniin jedha obboloota koo kun immoo addaatuma guyyumaanillee namni dogongoroon jiraare namni yoo wal birallee bulee dogongoree haa ta'u. እና ከናፍዮ ኦፍ ኤገኖ ሲምበርባችሳ ኦቦሌውታ ኮሲኒን ለጆደ ሸመራን ኬኛ ኦፍ ኤገዳይ እኔ ፈከኛ ፊጋፋ ሲቲ ተበቴ ጀደ ሲጋታ ስኬቸቲ ማልጎታ ወጂ ደለጋን እንጅሩ አከገሮ ድራኒ ደለጋ ሳውዲ ከሰንጅሩ አታማ ዶ እንደ ጥቁ መገራት ሲያፈተ አከም ጎታ ኤኝቱ ሲገርጋራ ኤሰቴሳ ነምኒ ዮ ደለጋቴ ማሌታ ሁሌ እንደንደው ይሱማዩ ደለጋን እንጅሩ ሰዓት ከናት ከናፍ ሞ ራፍቁሳችሁ ቀብደን ወንቶታ ከና ራፍቁሳዳ ዱጋስ እንጀረ ቦሎታኮ ማለፊ ኑቲ ከምባነፍ ደለጋ ደማሌ ዋን ከናፍ ሙቲ አኒ ግን እንደምታ እና አጃይ በጆሊን አኒ አማ ዮ ጆሌ ሜጆሌ ዲራ ጆሌ ሶዲ ከሳ ጋፈዳ ዱጋ አኒ ጆሌ አላ ጅርቱ ከና ነሪ በቃ ነሪ ፈሳ ዱጋ ቁልቁሉ ሲያባር ጆሌ ሁንዱማዩ አኩማ ኮትትላ አለ ጀቹ ማለት በቃ ኦፍቁሳቱ ሲያ እዳሳን ከን ኦለኒ iddoo biraati ijoollee shamarran illee akkasuma immoo ijoolleen dhiirallee hin jirti ijoolleen akkanaa jechuudha. Inna ijoollee of qusadha keessaa dhiistanii saba keenya bira illee dabartanii saba biraallee dhaqaartan dhugaa rabbiis hin jiraan mee ijoollee saudii keessaa gaafadha rabbi dhugaa ijoollee xalabaa kan geessu hin jirtu jedhu rabbi ijoollee xalabaa kan geessu gongumaa hin jirtu ijoollumti teenya jechuudha. jechuun saba biraa wajjin illee hin deemtan jechuudha gaafa isa wal gattanii maal baate ati kan baateef kana har'a yoo qilleessa irratti haftee akka carraa dubartiin tuni kaawaan baay'ee taati gaafa yoo taati jette maal goota gaafa san qilleessa irratti hafte gaafa san eenyu si gaafa san namni si gargaaru tokko iyyuu hin jiru jechuudha ati qilleessa irratti haftaa jechuudha dhugaa rabbi inna kanaaf iyyuu shamarran keenya of qusadhaa wantoota akkanarraa dhugaa rabbi of qusadhaa. እና ሻውጆለን ከኛ ዲራለ ዱጋስ እንጀራ ዳምሳ ሲቃባ ቦሌሰኮ አከ ቦሌቲ ተካተቹዳ አቲ ኤርጋኒቲ ፉቴ ገሃደ መና ቀባቴ ማል ጎታ ሸመራ ብራ ከሰደምት ማል ሲጎደ ሸመራ ብራ ዮ አቲ ከም ባለፍ ደለገቹ ደፍ ዋንቴ ብስመ ደለገቴ ዋን በከሺ ነገስ የተ ሲንገሲቱ ማል ጎታ ዋን ብራ ሽረት ወክረክነ ብራ ሽረት ራአቹ ደምታ ይቹ እና ጋሪ መቲ ሲንጀራ ቦሌሰኪዮ ከራራለፍ ቁሳዳ ሀራ ሲንለ qilleessa irratti haftee jechuudha. Bultiin kee itti seente sunillee hin diigamaa jechuudha. Maaliif bultii kee ijaarrattee keettee immoo bultii kee diidda. Maaliif of qusadhaa sinillee shamarran keenyaatis of qusadhu inni dhiirallee of qusadhaa. Ka waan baataniif yaada dalagaadha baatan. Keessattuu silaa niitii qabdanii warri niitii qabdanii immoo maa maraattan. Keessattuu warra niitii qabee fi warra niitii qabuu fi warra heerumee dhufetu. Maqaan nyaachaa jira biyya kana keessatti jechuudha. Biyya ormaa kana keessatti. Tanuma heerumtee dhuftee fi kan maasitti heerumti kan maasitti fuudhee dhufe kan niitiif jalaa qabu maqaan nyaate. Dhugaa rabbi shamarran biyya alaa kan maqaa nyaate isin jechuudha.
Rabbi ijoollee keessatti immoo ijoolleen xalabaa maashaallah dhugaa rabbi baay'ee gaariidha ijoolleen xalabaa jechuudha. Nagaan dalagatti mana ijaazan bu'an jettu doolchita kan keessaa baasan jettu nagaa ishiitiin dalagattee jiraattee jechuudha. Isin immoo warri ala daladan kun of qusachuu yaada dhugaa rabbi isiniin jedha. Maaliif waan biyyaa baatanii beeka kaayyoo baatanii beeka dhiiraaf hin baane waan ta'eef maal abbaasa sii godha homaa siin godha sirraa nyaachuu malee wanti inni sii godhu hin jiru faayidaa tokko siin qabu garuu gaafa sitti fakkeessee walii hojjennee guddanna siin jechuu danda'a garuu qilleessa irratti si hambisa ishee kana yaaduu qabdaa kana yaadanii ofii keessanii kophaa kee hojjettee galuu si biyya ormaa keessa Maammadoo qabadhee wajjin hojjedhaarra jechuudha hin dabalu maaliif warra qabatee iyyuu argaa jirra waan ta'eef warruma qabatu saniyyuu arginee jirra warra qabatee eessa akka isaan jiran nuti mana mandaamii keessa jirru immoo eessa akka jirru nutu beeka jechuudha kanaafiyyuu obboloota koo akka obboleettii takkaatitti xiqqoo ishee qofaan naqabee dhiifama akka obboleettii takkaatti kana dhaamsa sinii qabu adaraa keessan of hin gatina akkuma fedhii yoo ala jiraatte of hin gatin dalagaa teessoo kadhuuti dalagaan ta'e kuma takkallee haa taatu dalagaa dhabe jetteen taa'in dalagaan kuma takkallee argattee jechuudha seenuu si wayya jechuudha seentee dalagachuu si wayyaa jechuudha ana akka dhaamsa obboleettii tokkotti si qaba dalagadhu malee asii teechee dalagaa kuma lamaanan dalagaa hin jettu kuma lamaanan masaatii kanatti hin jiru sirumaa kuma 500 hin jiru dalagaan akka gizee duraatti jechuudha baay'ee dhabameera. Dalagaa hin jiru. Kanaafiyyuu dalagaa yoo kuma tokko hin argatte kuma tokko 200 kuma tokko 500 akkuma argattetti hin tuffatanii deemi dalagi. Deemadhu dalagadhu ofirraa dalagiitii gara biyya keetii gali yoo heerumuu barbaaddes yoo waan barbaaddes ta'uu barbaaddes jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo waan baay'ee nama ajaa'ibu ijoolleen keenya wanti isaan raawwachaa jiran shamaroota keenya irratti waan hedduu raawwachaa jiru jechuudha ijoolleen dhiiraa waan hedduu gochaa jiru jechuudha. Garuu manni kun waanuma hunda namaa dhossa akkuma kafanni uffanni keenya kun akkuma qaama nu dhossu manni keessa teenyullee waan baay'ee namaa dhossa jechuudha. Manamatu namaa dhossee jira waan hundumaayyuu jechuudha. Inni kanaafiyyuu of qusadhaa obboloota koo isiniin jedha. Dhaamsi kiyya har'aa kanuma yoo qiiqa fi yaada yoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatina akkasuma immoo warroonni maatii kiyya hin taane sabskiraabii godhaatii maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Adaraa keessa laayikii nuuf godhaa sabskiraabii nuuf godhaa isiniin jenna. Hanga video berarti walitti deemnutti nagaa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaaladha isiniin kabaja isiniin jedha obboloota koo nutti keessan video kanaan turtii gaarii isiniin jedha isiniif hin hawaa isiniin jedha kaashee gaafii yoo qabaattan gaafadha rakkoon qabu.